galata haaraa waaqayyoof laanna ka'ee. Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo nageenya jaalalli waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha anis qaxaleen keessa yookiin moodeelistiin keessan isheen lakkoofsa 8 nagaa jirti jechaadha. Fayyaa keessanii isin nagumaa yaaddamtaniitu dhugaa mee viidiyoo kana sheer godhaati dhimma har'arraa dhufne tokko walitti dubbanna jechaadha. Dhimmi guyyaa har'aa shamarran keenya hunda ilaallata. Ilaalcha uffannaa keessanii fi gaafa faarsaa waaqayyoof galata aarsaa dhiyeessitan dubartoonni uffata akka kanaa akka hin uffanneef ergaa guddaa isinii qabaa. Viidiyoo kana haga dhumaa laala. Sonni moicha sinjegana aljedredni sharajawaeko apanil masarge ambese analu So obboleeyyan kiyya jechaadha. Viidiyoo akkuma laaltan kanatti shamarran keenya hunda laallata viidiyoon kun jechaadha. Dubartii amantii feete haa qabaattu mirga keessan amantii feetan hordofuun jechaadha. Faarfannaa waaqayyoof gaafa aarsaa galchan kuni uffanni akka kanaan barbaachisu jechaadha. Dubartiin mataa ishee haa shaffantu jedha. Akkasumas uffata shedhanna ishee dhossu haa uffattu jedha waangeellee jechaadha. Dhuguma waangeela dhugaa rabsuudha moo kuni TikTok irratti viidiyoon obboleettiin keenya kun waraabdee gadhiiste. Viidiyoo kanarratti maal inni mee aarsaa waaqayyoof dhiyeessaa jirti moo faarfannaa faarfachaa jirti moo dhuguma faarfannaadha moo kuni sirba kuni maraatumaadha hindee. TikTokiin bara abbaa manaa kee miti obboleettii kiyya. TikTokiin abbaa manaa kee osoo hin taanetti TikTokiin miidiyaa addabaabaayii itti qullaa dhaabatuu miti. Dhaloota maal barsiifta? Sijjammarii faarfannaa maa irratti fayyadamte ishee? Indee amantaa namaa tuquufi miti garuu faarfannaa micoon kun faarfannaa pheenxeeti kan isheen fayyadamte. Akkuma walii galaatti dubartoota keenya hunda laallata viidiyoo kanaan itti yaade hojjedhe jechaadha. Maaliif uffannaa keessan sirreeffadha. Gaafa waaqayyoo faarsa dhiyeessitan, gaafa mana waaqayyoo dhaabbachuu barbaadan uffannaan keessan sirratuu qaba. Dirqama jechaadha. Kanan gootan taanan maal gochuu faarfannaa faarfattu. Hindee kuni muuziqaadhaan fadoo fayyadamtellee haa ta'u muuziqaan madda addunyaati, madda ijjummaati, muuziqaan madda waan fedhan tan addunyaadha jechaadha. Galaa lubbuutimti garuu aarsaa waaqayyoo dhiyeessii amantii feeten dhiyeessii pirootestaantiidhaan dhiyeessii musliimaan dhiyeessii ortodoksiidhaan dhiyeessii akka feetetti dhiyeessii geen faarfannaa kee aarsaa waaqayyoodhaaf dhiyeessitu irratti uffannaan akka kana tasumaayyuu uffatamuu qabu. Tasuma shamarran hunda laallata. Sheer godhaa viidiyoo kana. Warroonni uffata akkasii uffatanii viidiyoo hojjetan, warroonni uffata akkasii uffatanii faarfannaa faarfattan tasuma ku sirrii miti indee muuziqaa miti barmanni amma uffanni ishiin faashishoo yoo mul'isaa hin jirtu. Uffannaan kun uffata abbaa manaa qofa bichaan arguudha malee uffata bakkeetti hin bahanii miti. Tasuma oduma faarfannaa yoo ta'u baate uffannaan akkana addunyaa irratti miti kan mul'isan. Hindee si jammaree waaqayyoodhaaf aarsaa dhiyeessuun duratti galata dhiyeessuudhaan duratti uffannaa keenya haa sirreessinu, dhanna keenya haa dhossinu, eenyummaa keenya haa sirreessinu dura namatti quba qabuun dura of laaluu qabna. Jechoonni koomantii jalatti jedhameef waa baay'eetu jira. Uffannaa akka ishiin uffatu viidiyoo erganiif jira. Namoonni kun TikTokiin abbaa manaa kee miti jedhanii, kun immoo baalagge jedhanii, kun safuu cabsite jedhanii, kun shallee jedhan jechoota baay'ee jedhaman garuu ishiin dhimma san hin qabdu viidiyoo baay'ee hojjetti uffata kanaanii. Tasuma shamarran keenya biyyoota ormaa keessa jirtan shamarri biyya jirtanis bakka feete jiraadhu lafa feete jiraadhu atti Awurooppaa jiraadhu biyyootuma kamuu keessatti aarsaa waaqayyoodhaaf gaafa dhiyeessitu uffannaa kee sirreeffadhu. Uffannaa kee sirreeffadhu. Kanaan alatti galaa lubbuu dhabda. Kanaan alatti boqonnaa bara baraa dhabda. Kanaan alatti takkeettii si olii murachaa jirta. Dargaggoota meeqa dogongorsaa jirta. Dhiirota meeqa iji sirratti hafaa. Bara kana keessa seera kakuu haaraa keessatti namni ijaan laalee hawweeyyuu akka waan sagaagaleetitti herreegama. Kakuu duraanii keessatti namni amma fakkeenyaaf qaama wajjin ciiseeti sagaagalummaan kan herreegamu. Garuu dhaloota ammaa kana keessa kakuu haaraa dhaloota kiristoosiin booddee keessatti waangeelli akka jedhutti ija keetiin ilaaltee hawuunuu akka sagaagilteeti seerota ooriitii jahaniin kan barraa'e jechaadha.
soo shamarran keenya adaraa keessan cubbuutti hin kaatina, adaraa keessan biyya lafaatti hin bitamina, adaraa keessan galaa lubbuu keessan of hin dhoowwina. Maloo adaraa keessa waaqa keessan sodaadhaa, namaan laallamuuf, namaan jajamuuf, nama duratti miidhaguuf, nama duratti faashinii waaw jedhanii onnee sii kennuuf har'a addunyaa dhiirota dogongorsaa jirti obboleettiin kun. Obbolaa dubaraa ishii quxusoota ishii dogongorsaa jirti. Yoo angafni karaa tolte quxusoonni ishii duuba jiran gaarummaa irraa baratu. Miidiyaadha bakki kun, dhaloota hedduutu hordofa. Obbolaan kee quxusuun kee ni si hordofu viidiyoo kana. Gaafa viidiyoo kana hordofanii ani maal uffadhee jedhe of laalime. Dhaloota maalan barsiisa jedhe, warra dudduuba jiran maal hubatu jedhe yaadi garuu. Kanaan alatti callifneetuma akkuma nutti dhufetti uffannaan keenya faarfannaan kunii fi uffannaan ishee waliin madaalu hundee waaqayyoof galata dhiyeessa erga jiraata ta'e waaqa kee galateeffatta erga ta'e zafaristii irratti uffannaa kee sirreessuu qabda dirqama. Yoo uffannaa kee hin sirreessitu ta'e aarsanati waaqayyoo dhiyeessitu maalin? Waaqayyoon bari waaqa biraa miti akkuma addunyaa suttuu yoo fudhanne fitfitii gaariirra fuula gaarii wayyaa jedhan. Inna ishiin amma faarfanna faarfachaa jirti malee osoo hin taanetti uffannaa ishii san argisiisaa jirti. Dhanna ishii mul'isaa jirti. Istaayiliin ishiin goggodhattu, harakaan ishii mul'istu sirrii miti. Dhaloota dogongorsiisudha kun cubbuudha. Faashinii jettanii dhaloota hin balleessinaa. Ofiifillee hin badinaa. Dhiira dhalaattuyyuu kaayyoo daandiirra waan nama maksu uffannaa waan waaqayyoo walitti nu buusu uffachuu hin qabnu. Dubartiin qullaa deemuun nawurii guddaadha. Qaama kee miidhagaa kana sattaruu dandeessa. Ijji sirra bu'uu danda'a. Dhiirota meeqatu si tamanyaa? Odoon argeetiniin akkana ta'e yeroo dhiirri sun dogongore cubbamtuun dhiira san odoon taane si mataa keetiin dhiirota dogongorsaa jirtu jechaadha. Akkasumas quxusoota kee, obbolaa kee, hiriyoota kee dubaraa si ilaalaniitiin akka faashinii uffannaa san itti fayyadamu jechaadha. Kanaafuu adaraa keessan dubartoonni keenya akkuma addunyaarra jirtanitti uffannaa keessan sirreessa. Zafaristi jechaadha. Aarsaa waaqayyoo dhiyeessituun duratti uffannaa kee sirreeffadhu, kara deemtu sirreeffadhu, qalbii kee sirreeffadhu. Mee qalbii sassaabbadha dursaatti aarsaa galataa dhiyeessuudhaaf, faarfannaa dhiyeessuudhaaf, kadhannaa dhiyeessuudhaan dursa qalbii keessan sassaabbadha. Qalbii keenya karaa badirraa haa deebisnu dura. Indee waaqayyoon bar dhiiga isaa lolaasee nuu kenne. Isaaf galata dhiyeessuun immoo istaayilii kanaanii miti. Waaqayyoon lubbuu isaa tokkicha jaalatu biyya lafaaf dabarsee ilma isaa tokkicha dabarsee biyya lafaa aga jaalatu nuu kenne bar. Hoolota 99 dhiisee tokkicha bade barbaacha dhufee bar. Akkamitti seenaa akkasii kana aarsaa waaqayyo nuuf kenne kana dhiigni waaqayyo irratti dhangala'e kana jireenya bara baraa nuuf laattame kana karaarra maaliif dhaloota maksina? Indee biyya lafaa bor gattee deemta yeta abbaatuun badde addunyaa sobduudha. Na argaan garuu booddeedha dhuskaa taati. Bor osoo dhukkubsattee obboleettii kana namni maal jedhee akkasii kadhatu ani hin beeku. Osoo odoo boru duute osoo qalbiin geeddaratin akka hin duune. Guyyaan barri dhumaa dhufteetti. Barri addunyaan itti baddu dhufteetti dhugaa. Qiyaaman dhiyaatteetti akkuma addunyaan barrichi dhumaa bara 8 shiin jedhan dhufee jira. Qalbii keessa geeddaradha. Dhaloonni karaarraa maqee jira. Dhaloonni kun amantii arrabsuu, kun ganda arrabsuu, kun hayyuu arrabsuu, kun haadha arrabsuu, kun maanguddoo arrabsuu, kun xiqqaa arrabsuu, kun guddaa arrabsuu. Bakka kanaafuu adaraa keessaan daandirraan maqinaa dhugaa. Daandirraan maqinaa. Daandii tokkittii tana qabadhaa gadi hin dhiisinaa. Qulqullummaa keessan eeggadhaa. Uffannaa keessan sirreessaa. Waa hunduma duraayyuu waan hojjettan kamuyyuu miidiyaa irratti na arganiif hojjechuu osoo hin taanetti uffannaa kee tokkoffaa irratti sirreessuu qabda. Yoo uffannaa kee sirreessite, yoo miidhagina kee sirreessite, miidhagina namoonni baay'een meekaappii ofitti dhoobuu se'an, eegee fardaa mataarra gadhiifatanii deemuu se'an. No, miidhaginni eegi fardaa qaxxalachuu osoo hin taanetti meekaappii daara kiiloo 50 fuulatti of dhoobanii deemuu osoo hin taanetti saree dhiiga buqqatte fakkaatanii deemuu osoo hin taanetti miidhaginni kan waaqayyo nuu kenne dhandha keessa shafanne kukkuullattee illee bareechuu ni dandeessa. Garuu uffannaa kee sirreessi dursa bakka. Faarsaan maaliif barbaachise? Faarsaan kan galataate malee kan addunyaa miti. Muuziqaa miti. Amma obboleettiin keenya kun waaqayyo dhiifama nu haa godhuu fi ishiin naayit kilabiin jirtu.
kajirtu faarfannaa irratti banatteeti mee namni na akka uffannaa naayis kilabii keessatti uffatan uffatee faarfannaa waaqayyoof dhiyeeffamu tokko balleessu jira ara dhaloota karaarra maqen ta'ina ara karaatti qajeela addunyaa boru gattanii deemuudhaaf jirtu goyyoomina maaloo adaraa keessan dhiira dhalattu waan wal dogongorsinu tokko irraa bilisa ta'uu qabna baqa kana hin goonu taanaan waaqa faanallee nama faanallee walitti bu'aa jirra jechaadha adaraa keessan shamarran keenya baay'ee waan sin jaaladhuuf baay'ee waan sin kabajuuf yeroo sin qaba nati toltu baqa dhiphina keessan gidiraa keessan hin fedhu geen uffannaa keessan sirreessaa jechuu barbaada baqa karaarra maqinaa biyyi lafaa tana gannee biraa deemuudhaaf jirra yoom akka deemnu hin beeknu har'a nu yaama boru nu yaama isatu beeka kanaafu guyyattii san abdiidhaan eegaa jirra kaayyoon inni nu faarfannaa waaqayyoof faarsinu kaayyoon nuti inni faarfannee galata waaqayyoof dhiyeessinu kaayyoon nuti waaqayyoon aarsaa dhiyeessinee ganamas galgalas kadhannu maalinni kaayyoon keenya inni guddaan mootummaa samii dhaaluudha waaqayyoon gannatii ishee barabaraa jireenya barabaraa san argachuudha garuu jireenya barabaraa san argannaa jenne cubbuu barabaraa ofitti bitaa jirra ara dhaloota keenya nu qajeelaa karaarraa hin maqina baqa akka isin karaarra maxxan hin barbaannu akka daandii qulqulleetti gadhiistan hin barbaannu yeroo ammaa kana faashinii jedhaa kun qullaa deemtii kun boodii uffattee kun paantii uffattee gadi baati kun safuudha yaa dhaloota keenya kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma viidiyoo kana sheer godhaatii wal qaqqabsiisaa walaa gorfannu hunduma keenya ilaallata namoonni uffannaa akkasii uffattan hundi keessanuyyuu keessatti of ilaaluu qabda isiniin jedha video guyyaa kaleessa hojjedhe irratti immoo dhiifama guddaa ana osoo hin taanetti YouTube akkas godha video san qofa odoo hin taane video baay'ee akkasna jalaa godheera sababni akkas godhuu fi voice kiyya kana jechaadha gara afaanota addunyaatti geeddaruudhaaf YouTubein translate gaafa godhu gaafa dadhabu mallattoo akkasii sana jedhee fudhamu fida jechaadha YouTube irratti video san keessatti namoonni baay'een komentii jalatti sagaleen kee hin jiru naan jettanii laaletuman ture gizeen posti godhu ni jira xiqqoo ture gaafa gara translate online gujiirra jira waan ta'eef translate afaanota addunyaatti gaafa jijjiiruudha yaalee gaafa dadhabu akkas godhee hambisa jechaadha dhaabbanni YouTube na biraa miti kanaafuu video tan irra deebi'eessanii hojjedha video biraatiin ammaaf nu gahaa waan nu dhaggeeffataniif galatooma video kana share godha wal qaqqabsiisa wal gorsaa galatooma